Daawwattoota keenya baga ayyaana bara kanaatiin ga'e baga ittiin nu ga'e. Ayyaana cuuphaati. Ayyaana kanaan immoo egaa keessummaa addaa yookiin immoo mana seena qabeessa tokkotti dabarsuudhaaf asitti argamneerra. Gaafa ayyaana akkuma beekamu aadaa boonsaa uummanni keenya gabbifate keessaatii tokko aadaa waliin nyaatanii dhuguu akkasumas immoo firaaf aantee ofii yeroo garaagaraa sababa adda addaatiin walirraa fagaatan iyyafatanii argachuudha. Namni illee karoorfatee deema gaafa ayyaana eenyu biratti dabarsaa baluun ayyaana kan akkamiin dabarsaa jira kan jedhu wal gaafachuudhaaf ni karoorfatalleeni nuti illee egaa isa sababa taasifachuun har'a mandara haaraa tokkotti argamneeti kan nuti jirru. Magaalaa Finfinnee keessa gidduu kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee yookaan immoo kantiibaan bulchiinsa magaalaa keenya Aadde Adaanech Abeebee taatee tokko yookaan immoo kennaa ayyaana tokko raawwataniitu kasaan jiranii nutis kana sababeeffachuudhaan mana iyyaafannaa keenya yookaan immoo sababa iyyaafannaa keenya taasifanneerra manni kun eessadha eenyudha kan jedhu daawwattoota keenya egaa taatee torban kanaa isaa yaadachiifna ammasitti garuu kennaawwan garaagaraa qabna. Kennaawwan garaagaraa qabna eeyyesitu fuudha moo natu fuudha? Olaa natu wayya ati keessummaa addaas qabna waan ta'eef keessummaa keenya waan addaallee qabna yaa Gootota biyyi keenya addatti immoo dacheen Oromiyaa addunyaaf gumaachite keessaa tokkoomu. Baroonni kun akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1930 keessa yoo ta'u lola weerara xaaliyaanonni Itoophiyaa irratti gaggeessan lolee lolchiisuu hanga waraana addunyaa lammaffaa keessatti hirmaachuun goota maqaan isaa irra deddeebiin dhahamuun goonni haala kanaan beekamu kun koloneel Abdiisaa Aagaa yoo ta'u seenaa gootummaa biyya keessaa fi ambaatti agarsiiseen leenca faranjii Ijibbaas jedhamuun nama weellifameef gootummaan isaas leellifamuun. Wanni gootummaa isaan haala kanaan leellifamaa turee fi jiru koloneel Abdiisaa Aagaa lixa Oromiyaa Yirichaa Arwaajjaa Najjoo jedhamutti dhalatee achumatti barnoota isaa sadarkaa jalqabaa mana barumsaa Garba Maaraam jedhamuu fi miisiyoonii Najjoo jedhamuun beekamutti wal duraa duubaan kan barate yoo ta'u abbaan isaa wayita umuriin isaa ganna 12 ta'utti namaan wal dhabee ajjeesuun waan mana amala sirreessaa seeneef Abdiisaan ilmi Aagaatis barnoota isaa adda kutuun abbaa isaa duuba murtoo du'aan adabame Yiricha mana hidhaa keessatti jalaa ajjeefame hiiksisuuf gara magaalaa Finfinnee dhufuu raagaaleen seenaa isaa ni dhugoomamu. Egaa aarii kanaan umurii isaa ijoollummaa ganna 15 hin caalleen miseensa humna loltuu biyyattiitti dabalamuuf kan dirqame Abdiisaan akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti bara 1932 akaadaamii waraana hoolotaa seenee leenjii loltummaa fudhachuun miseensa humna loltuu biyyattiitti dabalame. Haala kanaan waraanichatti kan dabalame Abdiisaan yeroo waraanni Xaaliyaanii Itoophiyaa qabatu hiriyoota isaa waliin ta'uun kallattii lola dhihaatti bobba'uun humna weerartuu Xaaliyaanii biyya abbaa isaa Itoophiyaa weerarte lolee lolchiisuun goota gootummaa isaa mirkaneeffachuu eegale ta'eem. Haa ta'uti boodarra hiriyoota isaa du'arraa afaan 30 wajjin booji'amee jalqaba Jimmaatti hidhamuun gara Finfinneettis dabarfamee erga takka hidhameen booda gadi lakkifamuunis ammas garee Giraasmaach warra loltoota Xaaliyaan irratti Finfinneetti boombii darbatan jedhaman waliin jirta jedhamuun qabamee hidhamuun karaa Mitsawaan gara Moqaadishoo geeffamuun achirraas loltoota isaa waliin hidhaman 18 erga ajjeesan booda Abdiisaa dabalatee namoonni 30 hafan Xaaliyaanii geeffamuun mana hidhaa kuusaa odola Siisilii jedhamu keessatti argamutti goota hidhaa fi dararaa hedduu argeem Abdiisaan. Haala kanaan nama goota biyya Yugoslaaviyaa ture kaapteen Juuliyoo waliin mana amala sirreessaa sana keessatti kan wal bare
Abdiisaan ilmi Aagaa mana hidhicha keessa badanii miliquun bosona biyya abbaa isaanii hin taanetti galuun goota gootummaa isaa argisiises ta'uun maayirras warra mana amala sirreessaa sana keessa turan baasuu hanga iddoo garaa garaatti lolchiisuun goota waraana addunyaa lammaffaa keessatti illee hirmaate ta'e. Haala kanaan warra adii biratti beekamtii kan argate koloneel Abdiisaan boodarra biyya abbaa isaatti deebi'uunis yeroof mootii biyyattii irichaan moggaatti dhiibamus erga beekamtii argateen booda immoo waraana Itiyoo Sumaalee keessattis hirmaachuun goota seenaa dachaa qabuum. Haala kanaan gootummaa isaan biyyattii keessatti miti akkuma idila addunyaattuu faarfamu koloneel Abdiisaa Aagaa erga boqoteen booda maqaan isaa galmee seenaa gootota biyyattii keessatti irra deddeebiin kaafamus maatii ijoollee fi aanteen isaan eessa akka jiran hanga yeroo dhiyoo yookaan tibbana kabajamtuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ilma isaatiif mana jireenyaa kennuu isaanii sababeeffachuun nus AMN+ iyyaafannoof mana isaanii deemneerraam. AMN+ irraa ayyaana baga geessan jechaa bakka beellama keenya geenyeetii kan jirru irra deebiin kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya baga ayyaana cuuphaa geessan wajjin ta'an affeerraa keenya kabajaati. Zali geenye. Egaa AMN+ akkuma jalqaba isiniin jenne gaafa ayyaana akka aadaaf duudhaa ummatichaatti namoota seenaaf duudhaa ummatichaa keessatti gahee olaanaa qaban barbaaduudhaan egaa isiniin biraan geenya mana ilma koloneel Abdiisaa Aagaatti argamneetu jirra. Eeyyee manni hoo'ee jechuudhaaf ilaaluudhaaf dhufneerra dhuguma moo manni hoo'eera ayyaanaani maatii firri walitti qabameeti kan inni jiru. Waan hedduu kaasnaani tattabanna egaa daawwattoonni keenya illee wajjin yeroo bareedaa akka dabarsitan abdii guutuu qabna. Asirraanis ogeessi jira ogeessi Masiinqoon haasoyti hin dubbatti har'a maal dubbatti kan jedhu yeroo ayyaanaati ayyaana gaafa ayyaana immoo nyaatanii dhuganii taa'anii muganii akkuma jedhamu tokko sadaa lammaffaa immoo gootota uummanni keenya baroota garaa garaatti yeroo adda addaatti biyyattiidhaaf addunyaadhaaf gumaacha keessaati. Walleedhaanis yaadachaa ayyaanicha keessaa waliin turra bakka jirtanitti ammas irra deebiidhaan baga ayyaana isin geessanii jenna. Egaa keessummoonni keenya hedduun isaanii egaa anaa dhufuu nuun jedhaniiru mijuus qopheessanii jiru. Egaa akka aadaa ummatichaattis ammoo eebbanaa eegalluuni. Abdiisaa Aagaa Jaarsaa Aagaa Gadaa Jaarsaatti mana mucaa isaanii Eeliyaas Abdiisaatti argamne dhangaa nuu dhiyaate kanaa Waaqayyo nuuf eebbisuu gootota keenya nuuf bulchuu bara dheeraa fi umurii dheeraa isaaniif kennuu seenaa isaan nu hojjetaniif immoo gatii isaanii Waaqayyo baasuu fi har'as immoo ilma gootaaf waan godhame magaalaa bulchiinsa Finfinneen waan godhame hundumtuu waan guddaadha. Waaqayyo isaanis haa eebbisu. Maatii kanas immoo maatii Abdiisaa Aagaa Gadaa Jaarsaa Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa. Dhangaan dhiyaate kun immoo kan eebbifame haa ta'u. Amiin.
Egaa ayyaana fakkeessuu jalqabne tokko kan jirru egaa irra deebuudhaan ammas baga geessan bagattiin nu geessin jenna. Egaa haana keessummoota hedduutu jira. Waan hundaafuu warra jiran keessaati isaan Koloneel Abdiisaa Agaatti waan hiikan fakkaatu muriidha. Akkasii mee isin walaa barruuti daawwattoota keenyaatiin wal barsiisaati eenyudha achumaan immoo waa'ee Koloneel Abdiisaa Agaa hamma tokko nuuf ibsaa. Tole. Galatoomaa waan affeertanii fi ani Abrahaam Abdiisaa Ciibsaan jedhama. Koloneel Abdiisaa Agaa wajjin firooma qabna. Haati isaa Shaakkanee Caakkaa Faaxoo jedhamti. Abbaan haadha kootii immoo Laaloo Jijoo Faaxoo jedhama. So karaa kanaa firooma qabna. Fiizikaalis Abdiisaa Agaa argeera. Abdiisaa Agaa jechuun goota Itoophiyaa keessatti seenaa guddaa hojjetedha. Alimaa Aqaf jagnaa no. Biyya isaa keessatti Xaaliyaanii wajjin utuu wal loluu biyya kana keessatti Xaaliyaanii barbadeessuu irratti tarkaanfii fudhatame keessatti Abdiisaa Agaa sadarkaa olaanaatti loleeraa. Dhiiga isaas biyya isaaf dhangalaaseeraa. Dabqa isaa coccobsee loleera addanatti Alimaa Aqaf faashistoon internaashinaal faashizim naazizimiin yeroo biyya kana rukutanii loleera jechaadha. Madaa'eeras edda madaa'ees qabamee hidhameera. Edda qabamee hidhamee goota akkasa isaan lole kana yeroo biyya kana gadhiisan dhiisanii hin deemne. Fudhatanii deemanii Siisilii keessatti manadhaa wayinii keessa geeshanii jechaadha. Biyya Xaaliyaaniitti. Xaaliyaanii Siisilii. Kan inni itti hidhamee Siisilii kan jedhamtu dasseetii irratti kan hidhame. Achittis edda ture booddee faashizimii fi naazizimiin biyya lafaa irratti rukutamaa yeroo jiranii mana hidhaa cabsee ba'ee Maarshaal Tiitoo kan jedhan marii wajjinii biyya sana keessatti faashizimii fi naazizimii rukutanii jechaadha. Mana hidhaa ba'anii. Mana hidhaa cabsee ba'ee. Edda cabsee ba'ee warra faashizimii lolu wajjin walitti dabalamee faashizimii biyya lafaa irratti lolee jechaadha. Argaachi deebi'ee booda hoo erga Xaaliyaanii gara biyyaa deebi'ee booda. Akka goota tokkootti ulfina sillaannee fi maatii isaas nama yaadate hin jiru. Namni isaan barbaades hin jiru. Tattaaffii nu goon immoo yeroo sana keessa kominikeeshinii warri nuyi qabnu kun immoo hamma kanatti isaan iyyuu baay'ee iddoo jiranis bilbila waliis hin qabanii rakkina akkasiitu ture. Kanaanitti orgaanaayizidii goone waan tokko goone nafne. Egaa imala yeroo dheeraa keessa ilma isaanii kan ta'e ilma gootaa kan obbo Eliyaasiis argattaniiti kan isin jirtanii maatiiwwan yookiin ijoollee 10 ol qabu taanaanii gara fuulduraatti immoo maatii kan walitti fiduudhaaf gara fuulduraatti wanti yaaddan maalii akkamiin walitti fiduudhaaf yaadaa jirtu? Faawundeeshiniin Abdiisaa Agaa akka dhaabbatu ijoollee isaas orgaanaayizidii gochuudhaaf kanumaa kaanii gara fuulduraatti waan tokko nama tokko wajjin haasofneerra. Ammas immoo ijoollee isin asitti agartan kuni dargaggoonni kuni waan cimaa hojjetanii seenaa keessatti waan guddaadha kan hojjetanii anaaniyyuu waamanii addanatti kan affeeran isaanii hojjisiisannaa ta'ee namoota dhimmisa ilaalu wajjin faawundeeshinii Abdiisaa Agaa goota Abdiisaa Agaa gara fuulduraatti ijaaruudhaaf maqaan isaa kan itti waamamu haawultiin isaas akka dhaabbatu gochuudhaaf yaada akkasii nama tokko wajjin qadammannee haasofneerra amma gara fuulduraattis kana gochuudhaaf booddeetti hin deebinu miknyaat isaa haalli amma jiru mangistiin amma jiru appreciation baay'een isaan galateeffadha. Isumaayyuu Eeliyaas duwwaa barbaadanii argatanii namni Eeliyaasiinis akka mangistii yaadatu godhes baay'ee galateeffannaa. Gara fuulduraatti immoo karaasaa warra kaanis barbaannee walitti qabne
faawundeeshiniin Abdiisaa Agaa akka dhaabbamu hawultii isaas akka dhaabbamu xiratii gochuudhaaf gara fuulduraatti itti adeemna jedhee. Egaa sababa Eeliyaasiitiin mana kana dhufne Eeliyaas immoo maal nuun jedha laata? Yeroo waggoota hedduudha abbaan keessan seenaa qabsoo uummattoota Afrikaa Itoophiyaa keessatti nama hedduu beekamu. Isaan sana keessatti immoo namuu quba isiniin qabu tureen eessa turtan laata? ክፍለ ሀገር ነበረ ወደ ወሊሶ አካባቢ ነበረ የምኖረው waggoota dheeraaf gara walisoo jiraataan ture waggoota 15 taaniif achi jiraataan ture jireenyuma koo jijjiiruufan asiif achi fiigaa ture ergasii immoo gara Finfinnee deebi'uun toora nifaas sirkilaaftoo jaakroos jedhamuun jiraataa ture jaakሮስ አካባቢ እዛ ወደ 8 ዓመት ኖሬያለሁ እዛ ነው የምኖሬ obboleewwan hedduu akka qabdanii odeeffanneeti kan nuti jirru isaan barbaaduudhaaf tattaaffiin goone kana durasiin ጊዜው ያው ሁሉም ሩጫ ነው akkuma beekamu namuu jireenya isaa injifachuuf asiif achi fiiga waan ta'eef malee inuma wal agarra ture walitti bilbilla yeroo gaddaas ta'e gammachuu waliin hirmaanna tooruman jiraataa ture maabiraat jedhamu kanayyuu obboleeyyan koo dubaraa lamatu jira kan lubbuun jiranis kan du'anis turaniiru ofii koof humnan qabu garuu immoo akkuma isaan amma dubbatan jedhan maatiin hunduu maqaa isaaniin faawundeeshiniin tokko akka dhaabbatu ni hawwa ture kun osoo ta'ee waan dhalootaaf ta'u kan biyya Afrikaa fi seenaa addunyaaf darbuudha garuu immoo nama qindeessu barbaachisa carraa kanaan kantiibaan keenya hedduu nuuf galatoomaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan bakka jirtanitti bagattiin singee bagattiin nugee sinin jecha egaa haana egaa keessummoota hedduu kan immoo gosa Koloneel Abdiisaa Agaa hedduutu mana keenya keessa jira eenyuun gaafanne eenyuun akka dhiibnu hin beeku garuu warra aarii qaban biran dabarruun haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadha wal barra jalqaba maqaa keessan ani Solomoon Abaatee Goobanaan jedhama tolee guddaa galatoomaa irra deebiin baga geessan jenna ayyaana kanaafi achumaan waa'ee Koloneel Abdiisaa Agaa waanuma muraasa nuun jedhame ijoollummaa isaaniin mana waraanaa kan galanii abbaan isaanii mucaan harkatti miidhamnaan hidhamanii dhufanii yeroo isaan hidhamanii dhufan araaraa achitti buusanii waraqata araaraa fidanii mana murtii Naqamteetti yeroo fidan Wallaggaa Kiflee Hagar Xaqalaa Gizaat jedhama yeroo sana achitti yeroo fidan yeroo murtii nagalagala yeroo dhufan abbaan isaanii du'anii argamanii yeroo sana namni nama harkatti miidhame hindu'a waan ta'eef sanaan booda adda waraanaa galanii Gannat Xoor Timirti Beet kan jedhamu seenanii yeroo isaan achi ba'an immoo akkuma isaan achi baratanii ba'aniin lolli xaaliyaanii jalqabee Naqamteetti duula jalqabanii rasaasa lamaan dhaamanii lola guddaa geggeessan achi booda baatamanii boongaa dhaqanii boongaadhaa jimmaan dhufanii hospitaalatti yaalamaa turanii achitti qabamanii hidhamanii yeroo hidhamanis
xaaliyaaniin beektee kana jeenjeen akka isaan jagna ta'an waan beekaniif namuma baandaa xaaliyaanii duukaa deemutu qabsiisee hiisisee kana booda dhufanii naannoo Piyaasaa Giyoorgis naannoo sanatti hidhamanii tochi jiranii walitti dhufeenya adda addaa yeroo uumamu dubbiin haalli mijaa'aa yeroo adeemu yeqquu misiranya isa dur jedhamu sanaan hiikamanii utuu naannoo ta'anii giraaziyaaniin waraanni yeroo lolli addaa ciccimaan irratti geggeeffame lolli yeroo geggeeffamu beeta mangistii waan sana keessatti qabamanii hidhamanii baay'ee miidhamanii baay'ee reebamanii mana hidhaa yeroo jedhamu salphaa miti achi booda qabamanii Mitswaa dhaqanii karaa Mitswaa Moqaadishoo fe'amanii kan Masiilaa Haasa'aa biyya Xaaliyaanitti dhaqanii hidhamanii mana hidhaa keessatti hidhaman keessatti baay'ee nama gaddisiisa hidhaan jedhamu maqaan isaa hidhaa ta'u malee baay'ee miidhamanii baay'ee reebamanii footogiraafii isaanii irraallee fuulli isaanii milikkita kan qabu isa. Innaa sanaan booda utuu mana hidhaa sana keessa jiranii afaan baratanii lolli afaan barachuunis lola keessaa isa tokko waan ta'e kanaan waan barruu qabna afaan xaaliyaanii baratanii afaan faransaay yeroo baratan namoota hidhamanii achi keessa jiran ijoollee galuu danda'anii yeroo isaan namoota tokko amansiisutti kaan achi fuudhanii mana hidhaa iddoo biraatti jijjiiranii Itoophiyaawii nama 3 fi Maarshaal Tiitoonfaa namoonni adda addaa kan hidhaa keessa jiran ijoo wal arganii achitti egaa yeroo mana hidhaa sana keessatti hidhaman afaan baraniiru waan ta'eef afaan Ingiliziis beeku afaan Xaaliyaanis waan beekaniif walii galanii mana hidhaa sana keessaa tooftaa ittiin ba'anii bosona biyya sanaa galanii lolan haala mijeeffatanii sanaan booda warri Ingilizii xiyyaarri yeroo darbee dhuftee biyya sana keessa milikkita yeroo isheen laattu Ingilizootaa fi warra Yugoslaaviyaadhaa wajjin atirii utaalanii ba'anii Itoophiyaawiin nam tokko maqaan sammaa yaadachuu kan hin dandeenye atirii irratti dhaanii ajjeesanii sanaan booda bosona galanii adeemsa guyyaa 3 adeemaniiti kan isaanii tulluu warri arbanyoota irra jiran sana kan naqanii kan nama dhibu yeroo achi dhaqan namni biyya sanaadhaa saawwatiisa ture fardaa fi qawwee chikozii kan jedhamu qaba ture. Qawwee chikozii kan jedhamu qabatee taa'aa ture qawwee nuu nyaachisee obaasee qawwee nuu kenni jennaan dinnaan dhaanii qawwee isaa sarkaa fudhatanii farda sarkaa fudhatanii isa sajjeesanii kana booda utuu adeemaa jiranii namni mootii keessana barbaacha dhufu achees yeroo farda fudhatee itti dhufu amma si ajjeefnu moo nu geessite jedhanii adeemsa guyyaa 3 adeemanii tulluu lafa arbanyoon irra jiran sana ga'anii mana hidhaa turanii amma ba'anii as biyya kana akka dhufan godhanii yeroo dhufanii isaan hidhaa waggaa 32 itti murtaa'e. Hidhaa waggaa 32 itti murtaa'e namni jagna akka kana hidhamuu qabu jedhanii doolaara kaffalanii yoon dogoggore hin beeku 18,000 fakkaata irraanfadheera. Mootummaadhaaf moo mootummaa Irichaatiif? Mootummaa yeroo biyya sanaaf kaffalanii koloneel Abdiisaa biyya kana fidan. Amma garuu koloneel Abdiisaa gaa jiraataadha. Maaliif ijoolleen koloneel Abdiisaa gaa argamaa jiru? Xaaliyaanii lolanii jagnuma bichaa miti. Piyaasaadhaa kosii diiguunis jagnuma. Malkaa xuraa'e fooliisaa nama dabarsuu hin dandeenye xaraguunis jagnuma. Dirree xiyyaaraa amma kana ijaaruunis jagnuma. Koloneel Abdii ijoollee koloneel Abdiisaa gaatu ijaaraa jira. Kabajamoo adde Adaanech Abeebee fi tiimii isaanii baay'ee guddaa galateeffanna. Mana isaan keessa jiraatan 3 gidduu kaaree 9 gidduu nama 5 ta'anii jiraatu. Miidiyaas fuunee dhannee ilaalchifnee irraa ofii keenyaas waan tokko irratti hojjennee turre yeroos. Amma garuu dhagaanii akka kanatti nuu kennuu isaaniif kabaja guddaa laannaaf. Galatatu isaaniif ta'a ammas galati guddaan isaaniif ta'a galanni keenya isaan akka qabu jechuun barbaada.
Daawwattoota keenya EMN Plus irraa qophii addaa ayyaana cuubbaa sababeeffachuun isin biraan gahaa jirrudha kan daawwachaa jirtanii mana seenaa qabeessa mana maatii gootichaa Koloneel Abdiisaa Aagaatti argamne seenaasaa tokko lamaan isin biraan gahaati kan nuti jirru egaa nu wajjin yeroo bareedaa dabarsaa akka jirtan abdii guutuu qabnaa ammallee hamma xumuraatti nu faana ta'an affeerraa keenya kabajaati. Maareega ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanis nyaachaa dhugaa ammoo seenaarraas akkasiin qooddatan abdii qabna. Egaa bara isaaniitti seenaa yookaan immoo waan danda'aniif hubataniitiin nama seenaa hojjetan gaafa yaadannu namoonni seenaa keessa jiran ammoo hedduutu jiraniin isaan keessaati keessummaa tokko argannee jira. Walaa barru laata? Ishee walaa barannu ajajaa abbaa abbaa walde alaakoo fagaagoo kan jedhamu na jechuudha. Yeroo baay'ee seenaan namoota loltuu goota agadaan gootummaa iddoo garaagaraatti kontekstiin isaa jijjiiramaa jiraatus gaheen Oromoon gootota hedduu horachaadha ture isaan keessaa gootonni akka Koloneel Abdiisaa Aagaa turanii guyyaa kana immoo akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti gosa isaanii qoratanii gootummaan isin biyyaaf duutan jedhanii gaafachuutu nutis ayyaana sitti kabajne kanarratti waan jettan qabdu laata maal sitti dhaga'ame? Sirri kuni kajedhamu sirri annu urgizee anamma saba bara 1976 Abdiisaa Aagaa kan jedhamu kun Koloneel Abdiisaa Aagaa 360 milishaa hiizoo qabateeti akka Sumaalee Siyaad Barree haga Hararii haga Awaashi tiyyaan quxuxxirii jala godhadha jedhee yoo inni deemu Abdiisaa Aagaa hin dhagaa gurra. Abdiisaa Aagaa milishaa 300 qabateeti haga qulqulleessee Mangistuu Alamaramii waliin bara 1956 sirrii miti. Waraana itoo Sumaalee. Waraana Sumaalee. 68 baasee hin dhagaa. Samoorka san godhadhee anis bara 1976 biyyaa bahee Eertiraa ture. Eertiraa as deebisanii gara Tigraayin ture achitti shiree bara 1979 gara kaasuu kan jedhamu Tigraayin keessatti achi rukute jilba kan rukutame biratiin deemama. Kuchineettaan deema. Achi ka'ee hin fayyee Dooktor Gaaga kan jedhamu tokko jecha dhageettanii inni na akkameeti deema gara gimbaarii naan jedhe hin deeme biyyaa bahee jedhee hin deeme deebee ammallee garaa kana dhaame kulistoomi garaa kana dhaame kulistoomi garaa kana dhaame bisaanii fi daan asiin namaa naa cufanii hin deebi. Yeroo baay'eedhaaf maatii goototaa yaadachuudha dhokachuu isaanis immoo of dhoksuutu tureeniin baroota hedduudhaaf maatii goototaa mul'atanii namni seenaa isaanii hin beeku. Wareegamni isin biyyaaf kaffaltan akkuma jirtu ta'e kan ammoo bifa kanaatiin yaadachuu jalqabuun kun akkamitti ilaaltu laata? Namni amma kana kan amma sabasabde dhiira goota dhiira Adaanechi sabasabdeeti dhiira soqattee dhiira biyyaaf du'u soxxeeti barbaaddeet akkana yoo to'atte ufaaf oofisi namni martinuu ijoollee amma dhalattu kun martinuu hin laala kana laala. Kanumarraa barachaa deema. Kanumarraa barataatuma deemanii nu ammallee amma kunuuti dhiira Itoophiyaa Neelsan Mandeelaa sanatti dhalee Taaddasaa Birruuti Oromoo goota Oromooti. Koloneel Abdiisaa Aagaa goota Oromooti. Nullee isuma aadaa isaanii qabanneetiin kanaaf biyyaaf dhalanne malee ufiifi miti. Daawwattoota keenya ammallee turtiin keenya akkuma itti fufetti kan inni jiru maatii Koloneel Abdiisaa Aagaa leenca biyya keessaa qofa miti leenca faranjiyyuu jibbaachise maatii isaanii keessatti argamne yeroo bareedaa dabarsaati kan nuti jirru isinillee mana keessan teessanii seenaa dhaggeeffachaa daawwachaa waloon taatanii immoo yeroo bareedaa dabarsaa akka jirtan abdii guutuu qabna. Ammallee turtiin keenya EMN Plus irraa itti fufeeti kan inni jiru mana seena qabeessatti argamna Zade. Akkasidha dura warra aarii biqilchee dubbisaa turre ammoo qeerroon tokko gamaatii kana walitti qabu keessatti gahee jabaa shoora jabaa qabaachuu odeeffanne eenyu laata maal godhee ka jedhu sumarraa odeeffannaa wala barru laata? Galatooma ani Dallee Malaakun jedhama.
warra Monajjoodha. Zarii warra Koloneel Abdiisaa Agaati. Guyyaa ayyaana kana mana goota kanaatti jechuun mana ilma isaanii obbo Eliyaas Abdiisaa Agaatti akka kanatti ayyaana waliin kabajuu kootti baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Maatiin gootota yeroo baay'ee harcaanii namni quba isaanii qabu kan immoo yeroodhaaf sababa adda addaatiin of dhoksu isaan kana walitti fidanii akka isaan dhaloota birootiif fakkeenya ta'an akkasumas immoo maqaan goota yookaan immoo gosa isaanii sun akka inni jabaatu gochuu keessatti ga'een warra qeerroo dargaggoota akka qofa akka kanaaf murteessaadha waan ta'eef carraa kanaatiin waan jettu qabdaa laata. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessatti ture naanis ijoolleen gootaa kunii bakka bakkatti faffaca'anii jireenya baay'ee gadi bu'aa jiraachaa akka isaan turan beekamaadha. Nuti waggaa tokko dura mana ilma Koloneel Abdiisaa Agaa obbo Eliyaasitti ayyaanuma akka kanaa waliin kabajnee turre. Kaka'umsuma kanaadhaanii warri yeroo ammaa adde Adaanech Abeebee kantiibaa Finfinnee seenaa kana arguudhaanii mana akkas bareedaa kanas kennaniiruufi kunillee baay'ee isaan galateeffachiisaa galatoomaa jechuun barbaada. Warra Addis Miidiyaa Neetwoorkis sagantaa kana akkasitti qindeessanii dhufuu keessaniif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Nuti immoo gara fuulduraatti wal geenyee humnaa fi kaka'umsa qabnu kanaanii ammallee ijoollee Abdiisaa Koloneel Abdiisaa keessaatii nama tokko duwwaa daddana jira. Sagantaa itti hunduma isaanii bakka isaan jiranii namoonni sadan tokko akka isaan Finfinnee keessa jiran hin beekna ammas dubbatamaa ture waan ta'eef isaaniin walitti qabne sagantaa itti ijoollee isaa hundumaa bakka isaan jiranitti walitti funaanuudhaanii sagantaa bal'aa wajjin akka gaggeeffannuuf unillee irratti hojjenna. Anis waadaan seenaa boloonni kusuunaan duukaa jiru. Kanarrallee darbee faawundeeshinii guddaa tokko maqaa isaaniin dhaabnee ijoolleen isaaniillee keessatti hirmaatanii akka isaan warra kaaniif qeerroo warra kaaniif illee barumsa akka ta'u ergaa guddaa dabarsa waan ta'eef kan irratti bal'inaan irratti hojjechuu qabna jedhee yaada. An akka kootti dirqama koo nan ba'a. Tole gahanna ani dura waa dhageeraa gaa aadaa Oromoo Macaa keessumaayyuu Wallagga biratti nyaata aadaatu beekama. Gaafa ayyaanaayyuu egaa ani dhufee cumboo ta'uu coroorsaa waan fooliinsaa natti dhaga'amaa jira. Egaa ayyaanicha isinis bakka jirtanitti nyaadhaa dhugaa isaaniin jenna daawwattoonni keenya cumboo kanammoo nuuf dhiyeessanii duuba immoo shuumiin waan nuun jedhaa egaa ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana cuuphaa bara kanaatiin isin geessiniin jenna. Egaa mijuuni erga reefu zaleen hawwiidhaan eegaa ture kunoo ga'eera. Fooliin isa waamaa ture deemu malee jechaa ture dirqamumaan teessisnee jedhee himu. Dhufeera egaa mijuu kanammoo galateeffannee itti dhihaanna haa galateeffannu mitiire. Yaa Waaqayyo Abbaa galanni siif haa ta'u. Mana kanatti sagantaa qophaa'eef ulfaadhu. Yaa Waaqayyo namoota mana kana maatii kanaaf kenne ati eebbisi. Nyaata iddoo kanatti qophaa'es eebbisi. Ayyaana gaarii nuuf haa ta'u.
nyaanne dhugne egaa quufneera. Akkasumallee seenaa tattabachaati kan nuti turre maatii nama jabaa nama guddaa seenaa guddaa hojjetan waa'ee Abdiisaa Aagaa kaasne waan hedduu tattabanne egaa daawwattoonni keenyallee mana keessan teessanii nyaachaa dhugaa taphachaa yeroo bareedaa AMN Plus wajjin akka dabarsitan abdii guutuu qabna garuu gara xumuraatti finneerra qophii keenya. Eega gaafa ayyaana aadaan uummata keenya biratti barame kophaa ofii nyaatanii dhuganii firaaf aantee ofii barbaadanii iyyafatanii egaa waliin nyaatanii dhuganii ayyaana dabarsu isinis bakka jirtanitti kan akka gootan abdii qabna. AMN Plusis waan adeeffate namoota yeroo garaa garaatti aadaa uummatichaa yookaan immoo seenaa uummatichaa keessatti shoora garaa garaa baatan barbaaduudhaan iyyafannee ayyaanicha wajjiniin iyyafannee wajjiniin kabajnee dabarsu adeeffanneerra. Har'as ammoo akkuma jalqabarraa kaasnee waliin turre maatii Koloneel Abdiisaa Aagaa wajjiniin egaa dura mana obbo Eliyaas qofa dhufna seene akka jarraa ammoo maatii isaanii bal'oo wajjiniin kun akkasitti wal argine ayyaanicha dabarsineerraa isinis waan hedduu akka bartan akka hubattan abdii qabnaani. Abdii guutuu qabnaan wajjin waan turtaniif illee galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa akka dhaamsaatti immoo namoonni biyyaaf oolmaa guddaa oolan hojii gurguddaa hojjetan haa yaadatamanii ofirraa kaane maal gochaa jirraa eenyu yaadachaa jirraa eenyutu immoo eessa jira kan jedhu of gaafachaa akkasumallee immoo namoota yaadatamuu qaban illee yaadachaa ayyaanni yeroo dhufu haa dabarsinuu dhaamsa keenyaa ta'u jecha. Maarreega akkas jecha ogeessonni kaameraa keenya garaa garaa turanii Ansalaalan Boruu fi Hanna Xilahun waliin ta'uudhaan isii waliin turreerraa ayyaanichi irra deebiidhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaataa dhumarratti garuu masiinqoon keenya jiranii nyaatanii dhuganii ta'anii immoo ganii jedhanii shuumiin waasiniin jedhanuun jedheera isa dhaggeeffadhaatii ayyaana gaarii. Thank you.